raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oduuwwan keenyaadhaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo Buttaa Jaagamaa badhaanee lola waraana mootummaa waliin godhaa ture irratti injifannoo gonfachuu ifoomse. Wallootti finxaaleeyyiin Amaaraa namoota 5 ajjeesuu fi gandoota 2 guutummaatti ibiddaan barbadeessuun himame. Uummanni Karrayyuu sirna yaadannoo guyyaa 100ffaa Abbaa Gadaa fi tuuta Gadaa Michillee gaggeessuun sirna hoddannaa raawwatan. Kunneenii fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hamma xumuraatti nu waliin tura. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Buttaa Jaagamaa badhaanee magaalaa Amboo fi naannoo sana keessa socho'u lola waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin gaggeessaa jiruun injifachuu beeksise. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Buttaa Jaagamaa badhaanee kan ta'ee fi lolicha dursaa kan ture Shanan Margaa odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeen loltoonni mootummaa Bilxiginnaa torbee 2 asitti bifa adda ta'een sakatteensa woobootiif garas bobbaafamuu himee lolawwan ciccimoo guyyoota 3 darban naannoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa turan irratti woboon loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi madeessuun akkasumas booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkachiisu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Galatooma ani Jaalshanan Margaan jedhama. Waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kan jiru kana keessa Jaagamaa badhaaneetiif gaafatamaatti kan jiru anadha. Waraanni mootummaa garboomfata kan keessattuu zoonii giddugalaa kanarratti eegi torbee 2 as sakatta'a jedhee bobbaa guddaa lola guguddaa nurra banee sakatta'aa ture. Dur dhaabbannee lola jajjabaa lollee kilaashiidhaan injifannoo guddaa irra galmeessaa turre. Guyyaa kaleessaa injifannoo ajaa'ibaa kan akka malee uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo boonsuu danda'u waraana mootummaa garboomfataa kan impaayar tiksuuf baay'ee kana nama 19 fayyaa harkaan qabne meeshaa gurguddaa bireena 3 fi snaapper tokko baazuqaa tokko waliin kilaashii 89 irraa fudhannee reeffa ishee nama 83 lakkoofne dirree irratti du'e jechuudha. Kan sanaa achii garuu kan magaal galee du'ellee jira jedhu odeeffannoo san guutuu hin qabnu. Itti dabaluunis mootummaan Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesaa qabeenya uummataa gubaa fi saamaa waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuun ololaa fi maqaa balleessii irratti humna isaa fixaa jiraachuu eere akeekni fi kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf inni guddaan lubbuu namoota keenya diinni ajjeesu du'aa oolchuuf qabeenya isaa tiksuudhaan malee uummata ofii miidhuu akka hin taane hubachiiseera. Uummanni nuti keessa sochoonu kan hawaasni nuti keessa jiraannu isinitti himee kana gaariidha. Nuti ololaan osoo hin taane gochaanii hojii keenya agarsiifnu uummata keenyattis agarsiifnu waa himuufis waa ibsuufis gochaanii malee nuti propoogaandaadhaan osoo hin taane uummati keenya nu jaalata mana isaa ka gubnu haafuuti ofii dura gubannee uummata keenya gubaatii irraa hambisnaa jenneetu kan loluu jiru. Kaayyoof akeekni waraana bilisummaa Oromoo durumaayyuu uummata Oromoo qabeenya isaa fi lubbuu isaa baraaruuf malee qabeenya isaa balleessinee lubbuu isaa balleessuuf miti jechuudha. Akka waraana bilisummaa Oromootti mana namaas gubuun akeeka keenya miti, gubnees hin beeknu. Qabeenya namaa barbadeessuun akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Eegumsa lubbuu Oromootiif baane malee waan mootummaan jedhu kana keessa hin jiru. Ololli mootummaan Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa sirnaawaa fi kaayyoo loluuf hin qabu jechuun oofuu kijiba ta'uu ibsee waraanni hooggansa cimaa hin qabne injifachuu akka hin dandeenye himuun waraanni bilisummaa Oromoo ajaja waliigalaarraa kaasee hanga cibraatti hooggansa ciccimoon durfamuu madditti kaayyoo qabsaa'uuf xaliilee beekuusaatiin injifannoowwan gurguddoo galmeessaa jira jedhe. Saa gaafatamaa jalaa hanga gubbaatti innumti mootummaa nu beeka akka nuti qabnu.
eenyu gaafatamarra akka jiru eenyu ajajaa buttaa jaagama badhaane akka ta'e mootummaan bareechee beekaa jechuudha. Kan buttaatti yoo gasi deebise kan gubbaarraa haga jalaa haa hafuuti. Zoonii eenyutu ajaja akka Cibiraatti eenyu jira akka Sagliittiyyu eenyutu jira kan jedhu mootummaan si caalaa nu caalaa hin beekaa jechuudha. Waraanni caasaa hin qabne waraanni hoggana hin qabne injifachuu hin danda'u. Isaantu hoggansa hin qabne malee waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa sirnaa qaba. Mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuun dura hawaasa da'oo ta'ee fi jiraachisaa jiru dhabamsiisuuf tooftaa garaa garaa baafatee hojjechaa waan jiruuf uummanni yeroo kamiyyuu caalaa sirni amma jiru kun diina isaa ta'uu baree akka irratti dammaqu hubachiisa. Uummanni Oromoo bilisaan ba'ee galuuf dursa bilisummaa isaa kabachiifachuu waan qabuuf namni hidhachuu danda'u hidhatee kaan immoo waan danda'uun maraan qabsoo bilisummaa Oromoo utubee galma akka sabaatti barbaadamu irratti fuulleeffachuun furmaata jalqabaa fi isa dhumaa akka ta'e hubachiisa. Uummanni olola mootummaan irratti banee uummata kana fixnu malee waraan bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu dadhabsiisuu hin dandeenyu jedhee itti dhaadachaa jiru kana duras dhaga'ee gurraa qaba. Ammas immoo yeroo lola lollu keessatti naannoo sochii keenyaa keessatti ati shaneedha maqaa jedhu maqaa addaa itti moggaasee uummata nagaa qotatee qofratee jiraatu kanarra lola banee lubbuu dhabamsiisaa qabeenya isaa gubaa jira waan ta'eef gochaan argaa jira. Uummanni keenyallee kana beekaa ammas hubateetoo abbaan iyyu malee ormi namaan birmatu akka jedhu Oromoon ofii lolee ofii of bilisoomsa. Ormi waasi godha malee waasiif hin godhu. Uummanni Oromoo gadi ba'ee ofii isaatiin lolee mirga isaa falmachuu hiree isaa gonfachuu kana qaba. Uummanni Oromoo gadi ba'ee agi hidhachuu danda'u hidhatee diina empaayeera kana keessatti uummata Oromoo cunqursaa jiru ofirraa kaasee Oromiyaa walabaa ijaarrachuu fi uummata Oromoo bilisa ta'e nagaan akka biyya isaa keessa jiraatu mirga isaa gonfachuudhaaf loluu fi isa loluuf humna loluuf immoo waraan bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qabeenyaanis ta'ee yaadaan waraan bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoo diinaan sarbamaa turee fi jiru kabachiisuudha kan jedhu waraana bilisummaa Oromootti hoggansi buttaa jaagamaa badhaanee Shanan Margaa uummanni Oromoo olola diinni odeessuuf gurra kennuu dhiise akkuma jalqabeetti waraana isaaf jecha lubbuudhaan aarsaa ta'aa jiru cinaa akka dhaabbatu gaafateera. Uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo fakkeessa biraa hin qabu hannaaf manaan baanee uummata Oromoo bilisoomsee nagaatti baasee dachee Oromiyaa diina dachee Oromiyaa irraa walaba gochuudhaaf falmaa addaatti jira. Akkuma yeroo nuti lollu madaa keenya baastanii wareegama keenya nuuf bakka itti gootan ammallee hamileen keessan gara duubaatti akka hin jenne jabaadhaa ofii keessaniifillee hidhadhaatii nu waliin lolaa jennaani. Hawwii qajeelaatu qindeesse. Walloo aanolee garaagaraa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa yakkawwan sukkanneessoo adda addaa raawwachaa kan jiran yoo ta'u hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa dhukaasa torban tare keessa uummata aanaa Harxummaa Fursee fi Daawwee Harawwaatti bananiin lubbuu namoota 5 galaafachuu fi gandoota 2 guutummaa guututti ibiddaan barbadeessuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakka seerraa himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen uummata nagaa Walloo aanaa Harxummaa Furseetiin shaneedha jechuun waraana irratti banuun lubbuu namoota galaafachuu maddiitti qabeenya jiraattota aanichaa hedduu barbadeessuu kan himan jiraataan aanichaa tokko haaluma wal fakkaatuun dhukaasa aanaa Daawwee Harawwaatti bananiin manneen jiraattota 40 ol ta'an ibiddaan barbadeessuu fi qabeenya jiraattota irratti saamicha gaggeessuu isaanii dubbatan. Harkuma Fursee irratti humni addaa naannoo Amaaraa milishaa gandaa fi poolisoota sibiilee ta'ee Harkuma Fursee irratti duuluudhaan shaneedha jechuudhaan uummata ganda guutuu gandaa yaasee gandii baqatee gara bosonaa isheenee dhukaasatti banuudhaan uummatarraa namoota 5 ajjeesee gara gandaa deebi'ee ganda uummataa ganda 2 guutumaa guutuu gubee bakka Muttuu jedhamuu fi karaa Jabaa bakka jedhamu gandoota kana lamman guutumaa guutuu barbadeessee achi yeroo deebi'an qabeenya uummataa kan akka qotiyyoo gaalaa fi roota waan argatan saamanii deeman jechuudha. Dawwee bakka Urolee Salaamaa jedhamuu fi Sankallee jedhamu irratti immoo kumsa gaafa jimaataa darbee deebi'uudhaan gandoota mana nama 40 gubanii qabeenya sakkumsan zarafanii uummata irratti rakkoo kana geessaa jiran humni addaa naannoo Amaaraatii fi kaabineen godina Kamisee kanarraan uummata dararaa jiran. Mootummaan naannoo Amaaraa hidhattoota faannoo hedduminaan qaban Walloo aanaalee adda addaa keessa qubsiifamuun uummata nagaa gidirsiisaa jiraachuu kan himan maddi kun uummata Oromoo Walloo bakka sirraa duguugee balleessuuf hojjechaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan naannoo Amaaraa
gocha kana dhugoomsuuf bulchiinsa godina Walloo waliin ta'uun hojjechaa akka jiruu fi tajaajila hawaasummaa fi hojiiwwan jireenyaa uummata milkeessan adda kutuun faannoo leenjisuu fi qubsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu himan. mootummaan godinicha bushaa jiru wajjin jira, wajjin gubaa jira, wajjin saamaa jira. Humni federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa jedhamu hin jiru immoo deemeera. As gadhiisee deemeera. Amma yeroo kanaaf abbaan qubachaa jiru, abbaan qubachiisamaa jiru faannoo Amaaraati malee wanni tokko illee hin jiru. Wanni tokko hojiin mootummaa hojjetamaa jiru, manni barumsaa hojjetamaa jiru, waajiroonni adda addaa hojjechaa jiran jechuudha. Maal hojiin isaanii leenjii qofaadha. Uummata faannoo kana leenjisaa jiru, hidhachiisaa jiru. Guyyaa kaleessaa sanbateera fuudhanii qubachiisanii dirqamaan simadda haadhamee simannaan godhamee fi ganda san irratti qubachiisameera. Kanaafuu isaan uummata Oromoo kana duguuguudhaa malee waan seera kabachiisuu jedhamu hin jiru. Bulchiinsi godina Walloo ajaja mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhattoota faannoo godinichaa keessaa qubataniif uummanni simannaa akka taasisuuf dirqisiisaa jiraachuu madditti uummata godinichaa maqaa shaneen gidirsuu fi mankaraarsuun aangoo isaanii fooyyeffachuu qofa irratti fuulleffachuu ibsan. Uummanni jireenyi isaatti sodaadhaaf kasimachaa jiru jechuudha. Yoo kana hin taane manni gubachuu fi qabeenyi barbadaa'uu fi jireenya irraa buqqisamuuf. Kanaafuu uummatni kan simachaa jiru sirki sodaa jireenya lubbuu isaatiin jedhee jechuudha. Isaan immoo kan qubachiisamaa jiran akka uummata kana balleessanii fi shaneen jira jedhanii uummanni kun akka aangootti argatanii fi jireenya isaaniitti fooyyeffachuuf akkana goonee uummata goosisne shanee jeesisne jechuudha. Uummata fixanii aangootti argachuuf. dhumarrattis namni yaada isaanii nuu qoodan kun akka jedhanitti Walloo keessatti manguddoonni haadholii fi daa'imman maqaa shaneetiin hidhamaa ajjeefamaa fi rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran eeruun manneen jireenyaa fi qabeenyi qonnaan bultootaa guyyaadhaan barbadaa'aa jira eega jedhanii booda uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee diina Oromummaa isaa qofaan itti dhufee kana ofirraa cabsuu qaba jedhan. Oromoo Walloo kun baay'ee rakkina hamaa keessa jiru. Namoonni sababa siyaasaa itti shanee jedhamanii hidhamanii jaarsoliin dubartoonni daa'imman osoo jiran qabanii akkuma qaban warra hidhamee mana hidhaa keessa jiru darara hamaa keessa jiru. Nyaata mataa isaaniitiif bitatanii kan jiraachaa jiran nyaati naannoon Amaaraa waan shaneedhaaf baajata ramadu hin jiru. Barbaannaan nadda barsaasaan natti qorataa jedhee uummanni kun rakkina akkanaa keessa jiranii qotee bultoonni qabeenya isaarraa arihamaa jira, manni gubachaa jira, qabeenyi saamamaa jira. Kanaafuu callisee ilaaluuf osoo hin taane tokko ta'ee yeroon diina ofirraa ficcatan amma waan ta'eef Oromoon guutumaa guutuutti akka ka'ee diina kana ofirraa cabsun. Liiban Jaarsotu gabaase. Uummanni Karrayyuu ajjeefamuu abbaa gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee hordofee sirna yaadannoo guyyaa 100ffaa gaggeessuun sirna kadhannaa fi hoddannaa gaggeeffachuun ibsame. Namni aanaa Fantaallee keessa jiranii fi sirna sanarratti hirmaatan tokko odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin bitootessa 3 bara 2014 irraa jalqabee uummanni Karrayyuu guyyaa 100ffaa ajjecha abbaa gadaa fi tuuta gadaa Michillee yaadachuun hammeenyi akkasii dhalootatti akka hin deebineef sirna kadhannaa fi hoddannaa gaggeessuu dubbatan. Taatee guyyaa har'aa ta'u kanaan wal qabatee har'a taatee lamatu ta'e tokko guyyaa erga isaan du'anii har'a sagantaa isaanii sagantaa qe'ee sanatti geggeeffamu waa'ee xahaarraa jedhama. Xahaarraa jechuun wanta citu ta'e sana qulqulleessuu jechuudha. Karaa bifa waaqadhaatiin waaqadhaa jechuun naannoo sanatti uummanni kadhaa fi akkaataa duudhaa kana dura keessa dhufe qabaa. Iddoon gadaadhaa sun immoo seera mataa isii qabdi, heera mataa isii qabdi. Achi keessatti akkaataa fi waaqa kadhatan gaafa rakkoon akkasii qaqqabe immoo maal godhanii rakkoo sana akka isaan hooddatan wanti kana dura taa'ee jira. Jaarsi hayyuun beekan biyya qaban hundumtuu dhufee wanta kana akka falutti maal gochuu qabna sadii sana lafa kaa'atanii waan faloo godhatan sana har'a kan isaan godhan. Itti dabales gochaan hammeenyaa nama keenya irratti raawwatame kun lammaffaa namaa fi lafa keenyatti hin deebi'in jedhanii waaqa kadhachuu madditti akkaataa sirna hoddannaa yookaan falannaa bakkoota ulfoo fi qe'ee maatii wareegamtootaatti hayyootaa fi manguddoota sirnicha beekaniin raawwatamuu himan. Yakki amma ta'e kun immoo yakka badaadha waan ta'eef dhaloota keenyatti akka hin deebine dhaloota dhufutti wanti kun lammaffaa deebi'ee akka mul'anne waan kana ofirraa qulqulleessinaa jedhanii xaarraa waan kana xahaarraa jedhanii xahaarraa sana hojjetu jechuudha. Xahaarraa jechuun of qulqulleessu. Qe'ee warra gadaa sunillee iddoon isaan itti bokkuma agarsiisu sunillee iddoon itti korma garaa hidhan jedhamullee iddoo isaan kana dura qubatanii tolcha adda addaatti tolfatan. Fakkeenyaaf yeroo waaqa kadhatan qe'ee sana odaan hoo jiraatu odaa jalatti illee kadhatu dhaddacha jalatti illee waaqa kadhatu har'a dhaqanii bakka yeroo sana waaqatti kadhatan sana hunda dhaqanii qulqulleessu. Akkaataan itti qulqulleessan immoo seera mataa isaa qaba. Wanta sana kaleessa irraa jalqabanii kan isaan kadhannaa sana jalqabanii ganam barraa qaqanii waaqa kadhachuun jira yaa rabbi nutti araarami dhugaa isaanillee nu baasi wanta kana immoo lammaffaa deebitee nutti illee deebisni dhaloota keenyatti illee deebisni gadaan keenyallee lammaffaa deebitee waan akkanaa hin arginu jedhanii kadhaa akkasii sana tartii
tartiiba qaba. Tartiiba sana immoo kan geggeessu hayyoonni jiru. Hayyoonni waan kana geggeessanii beektonni jiru. Warri kana dura duudhaa aadaa walii kennaa dhufan keessatti jaarsonni sirna kana sirriitti beekan jiru. Gochichi gochaa hooggansa mootummaa biyya tokkoo ajjeesurraa adda akka hin taanee fi duguggaa sanyii aanolee fi calanqootti raawwataman waliin akka wal fakkaatan dubbatanii siidaan yaadannoo akka hojjetamuu fi uummanni Oromoo waggaa waggaadhaan akka yaadatu uummanni walii galuu eeran. Guyyaan dhibbaffaa isaanii kun abboonni gadaa erga du'anii kanaaf kanumaan wal qabatee guyyaa dhibbaffaa isaaniillee har'a taateen kun taatee calanqootii gadi miti taateen kun taatee aanoleetii gadi miti taatee duguggaa Itoophiyaa keessatti miti addunyaatti Afrikaa keessatti illee dhageenyeen beelledha taatee baay'ee suukanneessadha. Kana jechuun qaama hooggansa biyya tokko piraayim ministeerirraa qabee pirezidaantii deebisee bulchaa godinaa deebisee hamma gandatti ajjeesuu jechuudha. Isa kana yeroo hunduma dhaloonni har'a karrayyuu guutuun dhaloota karrayyuu qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo guutullee guyyaa kana yeroo hunduma waggaa waggaadhaan akka yaaddatuu qabu dhaloonni seenaa kana dabarsee seenaa dhufuutti dabarsee yaadannoodhaan lafa kaa'uu akka qabu seenaan kun gonkumaa dagatamuu akka hin qabne laphee dhalootaa keessatti barraa'ee akka taa'u bifa barreeffamallee barraa'ee akka taa'u waggaa waggaadhaan deddeebi'ee immoo dhaloonni kun taatee irratti taate kan akka yaaddatu gootoowwan har'a gadaaf jecha kufan kan akka yaaddatu uummanni Oromoo immoo kana beekee har'a tokko jedhee uummanni kun guyyaa dhibbaffaa isaa kana bifa yaadannootiin geggeeffataa oole. Sirnichi sirna uummata keessatti beekamu ta'uu isaatiin qaamni mootummaa irratti qooda akka hin fudhannee fi uummata qofaan akka raawwatame himan. Wanti kun haga ammatti kan ta'aa jiru qaama uummataa qofaanii karrayyuu qofaanii qaamni tokko uummata Oromoo bal'aa yaadan bira jiruun alatti qaamni mootummaa tokko kan wanta kana keessatti hirmaatee akkas godhaa akkatti deemaa isa kana dhaabaa jeen jiru. Siidaa yaadannoo isaanillee uummata kana deebi'ee siidaa sanallee har'a akka jalqabatti siidaan hojjetamee jira. Siidaa sun hin xumuramne ganaa ijaaramaati kan inni jiru. Gocha har'a gochaa jiran yookaan immoo kadhannaa kadhataa jiran kanallee safuu duraan qaban aadaa duraan qaban adeemsuma duudhaa kanaan dura hojjetataa dhufanii wal qabsiisaniiti kan hojjechaa jiran malee qaamni mootummaa sagantaa tokkoyyuu as keessaan qabu. Dhimmi gumaa baasuu abbootii gadaa karrayyuu ilaalchisee beekamtii uummata Oromootiin ala uummata karrayyuu qofaan akka hin murtoofnee fi yakkamaanis seeratti hanga hin dhiyaannetti kan raawwatamu akka hin taane dubbatan. Garuu akkuma abbootii gadaa ajjeesan humna qabanitti fayyadamanii dirqamaan gumaan abbootii gadaa ba'eera jedhanii kan odeessan yoo ta'e akkuma uummata Oromoo biraa uummata karrayyuus kan bakka hin buune ta'uu uummanni waliigaluu maddi kun ibsaniiru. Gumaan kun yoo ba'u akka uummanni Oromoo barbaadutti ba'a malee gumaan dhoksatti jiru gumaan isin dhuunfatti nu kaffaltanii osoo uummanni Oromoon dhageen adda xumuran jiru. Gaafa namni kun warri abbootii gadaa dhuman kun abbootii gadaa Oromooti. Tissee gadaa Oromooti malee tissee gadaa karrayyuu qofaamti. Karrayyuun gadaa addatti qabdu. Gadaa ofii jabeessitee qe'ee ofii jirtutti haa hedduu malee gadaa sun Oromoo guututi. Oromoo guutuudhaa jedhan. Gaafa isaan du'anillee Oromoo guututu bakka jirutti booyi. Dhugaa isaanillee Oromoo guututu barbaadaa ture. Eenyutu akka kana raawwate namni kun immoo seeratti dhiyaatettee akkuma nuti dhageeffannu kanatti Oromoon birallee dhageeffataa jirtu waan ta'eef bakka dhugaan kun miidiyaadhaan gurra uummata Oromoo guutuun bu'initti bakka namni sun seeratti hin dhiyaatinitti dhugaan nuti addatti fudhannu jiru. Tarii mootummaan kun aangorra waan jiruuf dirqama waraanallee waan qabu dirqamaan waan kanallee raawwachuu danda'a. Akka barbaadetti waan kanallee xumuruu danda'a. Gumallee kaffaleechuu danda'a. Garuu waan kana keessa nuti kan jirutti illee uummanni Oromollee akka nu beeku kan jiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Ajjechaa sukkanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti raawwatame hidhattoota mootummaatiin ta'uu Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa mirkaneessuusaa ibse. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti suur-sagaleen hidhattoonni namoota nagaa osoo lubbuun jiranuu ibiddaan wayita guban agarsiisu toora miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamuu hordofee Koomishiniin Mirga Namoomaa qorannoo ariifachiisaa taasiseen hidhattoonni mootummaa guyyaa gochaan kun raawwatame namoota nagaa 10 dhukaasanii ajjeesuun reeffa namoota ajjeefamanii gubuu mirkaneessuu ifoomseera. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ajjechaa sukkanneessaa kana hordofuun dhimmicha adda baasuuf qorannoo ariifachiisaan taasise kun akka agarsiisutti namoonni ajjechaan kun irratti raawwatame kunneen sodaa nageenyaa naannoo sana jiruun walqabate raayyaa ittisa biyyaatiin eegamanii gara magaalaa Gilgal Balas hidha guddicha laga Abbayyaa Mankuushii fi magaalaa Asoosaatti kanneen imalaa turan ta'uun beekameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 20 ta'anis ajjeefamuun ibsameera. Guyyaa ajjechaan sukkanneessaan kun raawwatame kana raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota Amaaraa gidduutti guyyaa keessaa sa'aatii 8 irraa jalqabee hanga barii sa'aatii 12tti dhukaasni yeroo dheeraa taasifamaa turuun kan eerame yoo ta'u miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa ajajaa kumaa dabalatee namoonni 20 akka ajjeefamanii fi kanneen 14 ta'an immoo madaa'uu akkasumas hidhattoota finxaaleeyyii keessaa kanneen 30 ta'an ajjeefamuu kan agarsiisu ibsi Kominikeeshinii Mirga Namoomaa reeffi namoota ajjeefamanii fi kanneen
kanneen lubbuun keessa otoo jiru ibiddaan gubatan kan raawwatame qaamolee nageenyaa mootummaa jedhamanii akka ta'e mirkaneesseera. Komishinarri Kominikeeshinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaas gochicha balaaleffachuun ibseera. Liban Jaarsotu qindeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa waraana haaraa eebbisiise. Woboon zoonii gidduu galeessaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar Cibraan Meettaa Baargaas hidhattoota mootummaa haleeluun dhaga'ameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u waraana haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun gara mooraa qabsootti makuun ibsame. Odeeffannoon miseensi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa keessa socho'u raadiyoonii Dirree Shaggariif kenneen waraanni bilisummaa Oromoo bitootessa 3 bara 2014 waraana haaraa leenjisaa ture ga'umsa guddaa gonfatee eebbisiisee mooraa qabsootti dabaluu ibse. Suuraa fi viidiyoon gama sirraa raadiyoonii Dirree Shaggariif ergame akka agarsiisutti waraanni lakkoofsaan hedduu ta'e kan eebbifame yoo ta'u sirna eebba sanarratti uummanni naannichaa akka argame suuraa fi viidiyoo qoddamaa jirurraa hubachuun danda'ameera. Miseensi waboo odeessa kana nuun ga'e akka jedhutti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa hoogganan haasawaa baniinsa taasisaniin ergaa baga geessan erga dabarsanii booda waraanni bilisummaa Oromoo leenjii xumuree eebbifame naamusaa fi ga'umsa gonfatee mirga uummata Oromoo kabachiisuuf ergama itti kenname bakkaan ga'uuf kutannoon akka of qopheessu dhaamuun ibsameera. Uummata naannoo sanaa qabeenya qabuun gargaaree waraanni kun akka eebbifamuuf gumaacheef galateeffachuun kanaan booddees odeeffannoo barbaachisu kennuurraa kaasee waboo hanga kunuunfachuutti maddii akka dhaabbatu uummataaf dhaamuunis ibsameera. Haala walqabateen waboon zoonii gidduu galeessaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar Cibraan Meettaa Bargaa humni furgaatu kaleessa dilbata bitootessa 4 bara 2014 yookaan akka lakkoofsa alaatti bitootessa 13 bara 2024 laga Mogor qarqara magaalaa Jalduu ganda qorichaa dheeraa keessatti humna mootummaa bilxiginnaa sakattaa wabootiif deemu irratti haxxee itti hidhuun akka hin dandamannetti haleeluu odeeffannoon bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggar gahee ifoomseera. Kanumaanis waliigalatti humna diinaa itti dhufe keessaa loltoota 30 ol ta'u battalatti yoo ajjeesu hedduu madoodhaan adabee fuulduratti furgaa'ee jiraachuu odeeffannoon kun addeesseera jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.